ana qofa jira ana qofa beekaa tani sammuun duute wanni jedhu akkana fa'aa goggodhanii tamma ka argitee boru akka uummanni kun walitti deebi'ee wal nyaatu gochuu jiru. Kaleessoo rakkanni lakki jaalmargee qabsoo ni jedhamaa jirti. Uummanni Oromoo akka malee dararriin uummata Oromoo akka malee ta'aa jira. Wanni kun dubbadheefis dadhabee wanta aatii oolu nan argaa warra abbootiin jaarraa walitti man afaan hin toleen dhiisanii uummanni asitti miidhamee uummata nagaraasitu qabamee ta'u kaaffamee argamaatii jira. Waan goonu wallaalle. Kun rakkisaadha waan ani akka kiyyatti waanumti adabbiin diinagdee jedhamee jaarmee irraa fottokonni baanii asitti abboo kiyyaa uummata hiyyeessa uffata godaabaraan irra irbatee deemu hottii ciccitaa biddaan gubee ijaarama isaa guddifachuudhaan deemuuf kaafsamee asitti kana godhu kuni kana cubbuu kana gochaatii jirra. Ani akka kiyyatti doggoon gumayyuu wanni kun akka duraa dhaabbata godhasee dhaabbate malee akkanatti hin deemne taanan qabsoon ta'e duubatti warra fuulduratti hin jirtu. Boo'ichi ilmaan qulqullootatii fi abaarsi maal eessan ittiin nama ga'a? Maal kana bichaadha ol baatee raawwattee ta'u gubbaatti ol baatee fuulduratti tarkaanfattee irra dabartee ooluudha fuuyyuu silaa uummata ofitti yaabsite uummanni diinatti si beeka mootummaan Sirreessaan maalolaa jedhee barsiisaa ture waan mootummaan jedhu itti guutafii jirra. Hin taane beeki wanni isaa kanatti turseennaan tarkaanfii takkaallee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenye. Uummanni kun uummatee itti garagaree qottoo maal guurratee yoo uummata kanaan waliin kuttiin ta'a ilaala. Yoo wanni kun yafe malee. Mootummaa mootummaa kana wajjin ta'ee isaan waliin ta'ee raawwatee uummanni kun oolutti hin duune. Marra badeemnee nuti yoo asiin iyyinu achiin hojii jettu darbaa akkas godhamee dhaabsisuun kan dandeenye waan hojii maalluu dhabuutu. Kana wal dhaga'uutu hin jirre kanatu adda nu fageessatii jira. Uummata aadis adda nu diigaa jira. Dhiisee dhanii akka waan jireenya dhuunfaa isaa irra oolfatu. Dhiisuu ideedhaan qaamni obbaase dhiisee irreen afaan hin toleedha inni dhiisu. Garuu of ijaaree baduufi malee silaa aan dhiisee neenee dhiise maal ta'a? Maarreen beekamaadha miti kalees kanuma godhamaa ture. Kana waan akkasii kanatti deemaa jira mee kana waan kana kuma qabaadhati waan kun iddoo lafarra butamne iddoo shafeerran firrate malee hin danda'amne guyyaa guyyaa waan ta'aa oolu asitti argaatee jirra waan ta'eef yoo dubbanne namoonni jalaan qabu yoo irra dabarree jaaroleetti iddoo jirru nima dabartanii jaaroleetti basaaftu waan akkasii komii kanatti dhiyaata. Nuti sinitti caalamu uummata sinitti caala maalii har'a odoo wareegama keenyayyuun kaasanii uummata nurratti kakaaftanii waan jedhan kanas waan akkasii kan nurratti kaasaa jiru. Haa ta'u